Yaharraa fudhadhe keessatti wanti waliin ilaalu tokkoffaa irratti waa'ee obbo Qajeelaa Mardaasaa ministeera aadaa fi ispoortii Itoophiyaa akkasumas kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeeti. Aadde Adaanech Abeebee kana gaa sagantaa koo lamman darbe keessatti waa'ee isaanii irraa haasa'eera. Har'a immoo bifa biraatiin irraa haasa'a. Obbo Qajeelaa Mardaasaa yeroo baay'ee waa'ee Abaa'oo hiiltanii wajjin wal qabsiisee yeroo baay'ee irraa dubbadheera. Amma gaan sana dudduubatti deebi'ee haasa'uudhaaf miti har'a immoo akkaataa biraattiin waa'ee isaanii irraa dubbachuu dandeema. Aadaa warra Sumaalee tokko qaban hin beeku. Namoota keenya yoon ammamiyyuu itti aaree waa'ee isaanii irraa dubbadhe gaafa immoo alagaan isaanitti ka'u isan kaleessa irraa dubbadhe dhiiseen tumsaaf. Aadaa warra Sumaalee tokko. Sumaalonni yeroo baay'ee walii isaaniitiin wal dhabu, wal lolu, waliin coqqolu. Gaafa garuu alagaan tokko itti dhufu isa sila waliin coqolan dhiisanii humna tokko warra isaan irratti bobba'u jechuudha. Gidduu kana akkuma argaa jirtan miidiyaan Itoophiyaa keessa jiru miidiyaan warra Abashaa kun Arongaadee Bicaaqayii fannifatee jiru hedduunsaa jaroota kana lamman irratti bobba'ee jira. Aadde Adaanech Abeebeef obbo Qajeelaa Mardaasaa. Jaroota kana irratti maaliif bobba'aa jiru? Badii dalaganii, cubbuu dalaganii, nama saamanii, nama ajjeesanii, namatti darbanii otoo hin taane sababiidhuma oromummaa isaaniitiifitu dhagaan itti guuramaa jira. Sababii maqaan isaanii obbo Qajeelaadhuma Mardaasaa ta'e namni maqaa akkasii ministeera sana gubbaa taa'uun isaaf hin malu yoo taa'e immoo ulaagaa jarri namaa kennantu jira. Aadde Adaanech Abeebee erga kantiibaa magaalaa Finfinnee taate wani isheen jara kanaaf hin godhin hin jiru. Garuu sababiidhuma dhiigni ishee Oromoo ta'e duwwaadhaaf bakka sana taa'uun isheedhaaf hin malu. Bakka sana taa'uudhaaf ulaagaa Itoophiyaa isaan namaaf ka'an sana guutuu qabdati. Yoo of taate Oromoo taate bakka sana taa'uu hin dandeessu. Xabbaab siin jedhu, maaloo siin jedhu, Oneeg siin jedhu, wanti isaan siin hin jedhin hin jiru. Kinoo akkuma viidiyoo irratti argaa jirtanii kashalabboota magaalaa Finfinnee walitti guuranii Aadde Adaanech Abeebeef obbo Qajeelaa Mardaasaa arrabsiisaa turanii sagalee isaa siin dhaggeeffachiisu maaliif gowwaa tokko arrabsu inni lama of arrabsaa akka jiran sana akka hin taaneefi sagalee isaa miuutiidhuma godheen siitti agarsiisa. Akka kana irratti bobba'anii xiqqeessaa turan Aadde Adaanech Abeebeef obbo Qajeelaa Mardaasaa miidiyaa adda addaatiinis lola irratti banaa jiru. Isaan keessaa artist Abbabee Warquu nama jedhamu tokkotu jira. Jalqaba wanta inni jedhe waliin dhaggeeffanna. እኔ ምዕራብ ወለጋ ነው የተወለድኩት። እኔ የተወለድኩበት አካባቢ ወራ አከሲ ፊደኒጋ ኦሮሞ ረቲ ቦባሱ ነሚቸ ከነቱ ቴሌቪዥኒ tokkoon gadi ba'ee dhufe wanti inni of keessaa dhangalaasu amma maqaa artistiitiin nama akkasii waamuun anaaf cubbuudha. Warra akkasii warra Oromoo irratti ittiin bobbaasanidha. Warra biyya Oromoo keessatti Oromoon aannan obaasee guddisee asiin isaan ga'e barsiisee asiin isaan ga'e akkasii faatu ፊደኒ ኦሮሞ ረቲ ቦባሱ ነሞተ እኔ ኦሮሚያ ውስጥ እኔ እንደዚህ ቦታ ነው የተወለድኩት አያቴ እንደዚህ ኦሮሞ ነች አባቴ እንደዚህ ኦሮሞ አን ኦሮሞ ደንጀረ ነው ፊን እንደዚህ አይነት ቦታ ተወለድኩ ምዕራብ ወለጋ ተወለድኩ አርሲ ውስጥ ተወለድኩኝ ሐረር ውስጥ ነው የተወለድኩኝ እናቴ እኮ ኦሮሞ ነች አክስቴ እኮ ኦሮሞ ነች አባቴ እኮ ኦሮሞ ነች ማሉ አባቴ እኮ ኦሮሞ ነው ወረጀዱ ከነ ፊደኒ ኦሮሞ ረቲ ቦባሱ የሮ ሁሉማ ኢላላ እኔ ጎንደር ተወለድኩ ንጹህ አማራ ነኝ ከንጀዱ ዱፌ ኦሮሞ ረትንከው እኔ ባርዳር ነው የተወለድኩ ንጹህ አማራ ነኝ ከንጀዱ ዱፌ ረትንከው ወረከሲ ከነፊዱ ኦቦ ቀጀላ መርዳሳ ማልጎረን ኦቦ ቀጀላ መርዳሳ ሚኒስቴር አዳፍ ስፖርት ኢትዮጵያት አያኒ አዱዋ ወጋ ወጋዳን ከበጀሙ እኒ ወጋ ከና አደባባይ ምኒልኪ ቶቶንታኔ አደባባይ አዱዋ ድልድሊት ከበጀማ ዋንቴ ሚዲያሌን አችኮታቲ ገባሳ ጅረኔ ጠለያ ሚዲያ ፈርገን obbo Qajeelaan sababii kana jedhe duwwaadhaaf obbo Qajeelaan xabbaabiidha obbo Qajeelaan Oneegiidha obbo Qajeelaan akkasii obbo Qajeelaan bakka sana taa'uu qabu inni zaranyaadha jedhamee ololli baay'een irratti oofame obbo Qajeelaa Mardaasaa kanaan dura waa'ee isaarraa kan dubbachaa turre bakka sana taa'uun siif hin malu miti kan Oromoo irraa haasa'aa ture bakka sana caalutu siif mala bakka kanaaf jettee jaallan gammoojjii keessa waliin turte qabsoo kaleessa itti beelofte qabsoo kaleessa itti dadhabde qabsoo kaleessa aarsaa baay'ee itti kaffalte maaliif karaa tambiste har'a dhattee kanoo jirratti harkalaattaa isaan kanaa jennaatti maa turre har'a eenyummaa isaaniitti agarsiisaa turan obbo Qajeelaa Mardaasaa jara kanaaf jecha jaallan isaanii dhiisanii warra kaleessa gammoojjii keessa waliin turan dhiisaniitu har'a aangoo kana fudhatanii bakka sana jiru maal jedhe namichi Abbabee Warquu jedhan kun dhaggeeffannu waliin ዛሬ እንኳን ሱሉልታ ድረስ እንደው ተከታይ የሌላቸው ፖለቲከኞች ተነስቶ በሚዲያ ቢደነፉ እኔ አይገባኝም። ዳግማዊ አፄ ምኒልክን እኮ በሺ የሚቆጠር ህዝብ
አጅቧቸው ተከትሏቸው መስዋዕትነት ሊከፍል ከዚህ አድዋ ድረስ እኮ ነው የተመሙ። የትኛው ፖለቲከኛ ነው ዛሬ በመኪና የሚከተለው? የለም። ከዚህ በመኪና የሚከተለው የለም። ሰበቢ ኦቦ ቀጀላ መርዳሳ ኢትጋፈተማን አዳፍ ስፖርቲ ኢትዮጵያ ሚኒስቴር ቀጀላ መርዳሳ ጣሊያሰና በረሰኒፍ አያኒ አድዋ ከምበረና ናኖ አደባባይ ምኒልክ ቶንታኔ ናኖ ድልዲ አድዋቲ ከበጀመ ጀደሜ ፊቱ ወሪ ኩንጋን ኦቦ ቀጀላ መርዳሳ ወጂ ለፈኒ ዳላቴ ሰነቲ ነማ ዳላቴ ተሪ ነማ ሳኒ ተኡ ደንዳ ዮኪስ ነማ ኦሮሙማ ሳገኔ በርባደኒ ፊደኒ ኢቲን ዳውዳፊ ናኖ ሳን ኢቲ ዳላተን ገሩ ወለገዲያ ነምቺ ኩንስ ወለገዲያ ኦቦ ቀጀላንስ ወለገዲያ ኦቦ ቀጀላ መርዳሳ ኢቲን ዳውዳፍ ፊለተኒ በርባደኒ ሉቂሰኒ ፊደኒ ዱፈኒ አፋና ማሪፋቲ ኦፍሲሶ ይቹዳ ማን ጋን ኩን ወረ ቃዋ ከቤኩ ወረ ሲከሰ ዳላቴ ጉደቴ ዮኪስ ሞ ነማ ዲጋ ከቴ ኤኙማ ሳ ገኔ በርባደኒ ኢቲን ስል ኦፍሲሱ ማሊፍ ቃዋ ከቤኩካ hirruu kee beeku ka akkati wal nyaattu beeku ka akkati gammoojjii keessa kanaan dura waliin turtee jaallan waliin jechaa turtee har'a hoogganni kee inni kaleessaa mana keessatti qollafamee jira ati ministeera taatee jirtu si beeku ka akkati jaallan kee irratti ka'aa jirtu ni beeku ka warra akkasii fidanii dhufanii ittiin si dhoofsisu nuti kanaan dura obbo Qajeelaa Mardaasaa faatti gaafa haasaa turre eenyummaa isaaniitiin otoo hin taane waan kaleessa keessa turtan maaf dagattanii har'a walii keessaniin dabarsitanii yoo wallaattanii qofaatti yoo haftan qofaatti immoo waraabessi isin nyaata jechaa turre gaan isa kana jechuudha. Hamma fedhe ati jara kanaaf yoo hojjette hamma fedhetu jara kanaaf yoo gugguufte jarri si xiqqeessuu mataa keessa gassi dha'uu si balleessuu irraa dudduubatti hin deebi'an kana baradhaa haasa'ime ስለ አጼ ምኒልክ እንደው አንስቶ ለማንኳሰስ በየጊዜው የሚፈጠረው እንትን እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ። maalumaaf jarri kun xabaqaa minilikiin ta'uu barbaadu. Miniliki bulchaa Amaaraa duwwaan turre. Miniliki bulchaa Tigraayii duwwaan turre. Miniliki bulchaa Sidaamaa duwwaan turre. Uummata Itoophiyaa kana walitti qabee bulchaa yoo ture isaan duwwaatti maaliif dhaga'ama? Maalumaaf isaan duwwaan xabaqaa ta'uuf? Maalumaaf immoo reeffa du'ee waggaa meeqa dura lafeensaa eessa akka jiru nuti hin beekne kanaaf yeroo hundumaa xabaqaa ta'uuf? Maaliif hafuura reeffaa keessa jiraatu jarri kun? Gaariya godhu gadee guru namichi kun darbeera. Ani waa'ee nama kanarraa baay'ee haasa'uun barbaadu yeroo baay'ee. Gaarummaa isaarraayis hammeenya isaarraayis haasa'uun nan barbaachisu. Maaliif isa waggaa 100 waggaa 100 meeqaa sanarraa mitan har'a waan jirurraa maaliif hin dubbanne? Har'a isaan kaanii Dooktor Abiyyiidhaan waan barbaadan yoo jedhani Oromoon maaliif Dooktor Abiyyii irraa dubbattu kan ittiin jedhu jira? Maqaadhuma Dooktor Abiyyiin kaasinaa Oromoo waan ta'eef jennee itti dubbannee hin beeknu. Maaliif Dooktor Abiyyiin bulchaa Itoophiyaa kan sabaaf sablammii 88ti. Sababii inni Oromoo ta'e duwwaadhaaf fuulduran dhaabbatu, sababii inni Oromoo ta'e duwwaadhaaf hin dubbadhuuf, sababii kaleessa Mallas Zeenaawwii Tigree ta'eef miti kan balaaleffachaa ture sababii hojii isaaniitiif. Isaanumti duwwaan maaliif xabaqaa reeffaa ta'u? Waay? Minilik badii kana balleesse yoo jedhee lakkii Minilik badii kana balleessine sin jedha. Har'a Dooktor Abiyyi lubbuudhaan jiru kana badii balleesse yoo jenne namni Oromoo maaliif akka jettu namni ittiin jedhu hin jiru. Isaan immoo maaliif xabaqaa Minilikiin ta'u qofaa isaanii? አመራር የሰጡት ምኒልክ ናቸው። ይሄ ሊካድ የሚችል ነገር አይደለም። እንኳን እኛ ቀርተው እኛ እዚህ ዝም ብለን ትናንት የተነሳ ነው ፖለቲከኞችና ትናንት እንትን ያደረጉ ፖለቲከኞች ቀርቶ የዓለም ፖለቲከኞች ሁሉ ምኒልክን ያውቋቸዋል። ምን አዲስ ነገር የለም። nuti warra kaleessa kee otoo hin taane nuti warra dheengaddaa otoo hin taane addunyaa guutuutu Minilikiin beeka. Of course addunyaa guutuu beeka Minilikiin hojii isaatii wajjin beeku. Barri Minilikiin gaafa namni keenya balaaleffatu gaafa ammeenya isaa haasa'u addunyaan hin beeku jedhee miti kan balaaleffachaa jiru. Waan beekameef kan balaaleffachaa jirru. ሁለተኛ አንድ ነገር ለፖለቲከኞቻችንም ላስገነዝብ የምፈልገው ነገር አለ። እንዴ በመሰረቱ እኮ የኢትዮጵያ ሕዝብ ያኔ 5 እና 6 ሚሊዮን ሕዝብ ነው። ይሄ መፈናቀል ምናምን ተረታቸውን ቢተውት ጥሩ ያኔ dinniina kennaa jira. Gaafa haasa'u immoo sagaleensaa inni ulata ifama naa godha dullumarraa ta'e dhukkubarraa ta'e hin beeku anan kolfina. Namichi kuni xabaqaadhuma Minilik ta'e gadi ba'e akka yeroo sana waan Minilikii wajjin ture.
gaarummaa minilik duwwaa haasa jarri kun egaa amalli isaanii akkas minilik akkuma sila isiniin jedhe Itoophiyaa bulchaa ture sabab sablammii 88 bulchaa ture gaarummaa isaa isaan duwwaa maaliif haasa'u maaliif Oromoon hin haasa'u maaliif Sumaaleen hin haasa'u maaliif Kambaataa hin haasa'u warra immoo minilik akka nu godhe jedhee haasa'u kana mee ta'anii maaltu ta'e waan darbe sana dhiifnee Itoophiyaa haaraa waliin ijaarra jedhanii waan dubbatan loo akkasin goone minilik kana godhaa ture minilik karaa galchaa ture minilik bilbila galchee minilik faa jedhanii nutti hamu qaroomina bilbila nuu galcheedhaan bara Mallas Zeenaawwii keessa bilbilli harkaa biyya keenya galee bara Mallas Zeenaawwii keessaan bilbilli harkaa qotee bulaan kan qabate maaliif sanaan Mallas Zeenaawwiin hin baarfamu Mallas Zeenaawwii gaarii kana godhe jedhanii dubbatanii beekuu jarri kun gaarummaan inni godhe baay'ee jira akkuma inni badii balleesse maaliif isa immoo hin faarsan maaliif waa'ee minilik duwwaadhaan yeroo hundumaa biizii nu godhu waan minilik godhe keessaan eenyummaan isaanii mul'ata isaan tochi keessaan mul'ata kanaaf malee minilik biyya guutuu bulchaa ture isaan duwwaan bulchine gaarummaan minilik isaan duwwaatti maaf dhaga'ame waa'ee reeffa kanaarraa yeroo baay'ee haasa'uun barbaadan afuura du'aa keessan jiran afuura jireenyaa keessan jira waa'ee isa jiraataarraa waa'ee isa gara fuula duraarraan haasa'a malee waa'ee reeffaarraan dubbadhu maali reeffa faarsaa oolu nuti badii balleesse of course balleesseedha gaarii godheedha of course wanta gaarii gochuu danda'a kana lamman wal cinaa qabanii yoo fidan malee waan gaarii isaa duwwaadhaan as ta'anii har'a maaliif kanaan gurra nu duuchaa oolu jarri kun አንድ ማዕከላዊ መንግስት የተፈጠረ የአማራ ማዕከላዊ መንግስት ያለ የኦሮሞ ማዕከላዊ መንግስት ያለ ምናምን ያንን ምኒልክ እንዳፈረሰው አድርጎ ማውራት በዚህ ዘመን ህዝብን ወደ አላስፈላጊ ነገር መንዳት ተገቢ አይደለም ነምቺ ኩን ሴና ዋን ተኮም ቤኩ ሴና ኡመተ ኦሮሞ ራ ዋን ተኮም ቤኩ ኡመኒ ኦሮሞ ኦሶ ምኒልክ ጀለቲ ሂንኩፊን ሂንጫቢን ዱራ ስርነ ገዳቲን አከቡላ ቱረን ቤኩ ኩን ነምቺ ኩን biyya Oromoo keessatti dhalate achitti guddate artiidhaan gadi ba'ee artiidhaan beekamtii waan argatee fi uummata keenya ittiin cabsuudhumaaf dhufe malee waa tokkitti waa'ee seenaarraan beeku keessumatti waa'ee uummata Oromoo ani uummati Amaaraa yeroo sana sirna gadaatiin bulaa ture mootummaa mataa isaanii qabu turan hin beeku sana waa'ee Oromoo irraa garuu akka hin dhageetti Oromoon osoo minilikiin hin cabin duras sirna gadaatiin bule hambaa sirna gadaa har'a jirutu immoo ragaadha kanaaf seenaan beeku naman seenaan beenne gadi baanii matti namarra arrabsiisuuf fidanidha እንደው ስታስበው በ5 እና በ6 ሚሊዮን ህዝብና ዛሬ 110 ሚሊዮን ላይ ቁጭ ብሎ ስለዛኛው መተቸት ራሱ ለህሊና ምናልባት የአይምሮ ችግር ካለባቸው ካልሆነ በስተቀር ይሄንን ሊያወሩም አይገባም ነበር በረዘና ኡመኒ ሚሊዮን ሸኒ ጃዱዋ ዋን ቱሬ ፈረሞ ሚሊዮን ዲበቶ ኮፍቁን ዋን ቴቪ har'a keessa teesse isa bara sanarra haasoo mirgan qabdu isa bara sana qeequu hin dandeessu isa bara sana hammeenyaan haasoo hin dandeessu garuu akka isaa kanatti waan gaarii irraa haasoo dandeessa faarsuu dandeessa sagaduu fi dandeessa malee hammeenya irraa haasoo hin dandeessu maaliif achi keessa jiran daawwitii sana keessa jira mooraa sana keessa jira achi keessatti of arga waan achi keessa jiruu fi bakka sana tuquun qabdati osoo inni achi keessa jiraanne akka barbaadde gochuu dandeessa inni garuu achi keessa jira eenyummaan isaa achi keessa jira sirni isaa achi keessa jira guddinni isaa achi keessa jira akaakileen isaa abaabileen isaa achi keessa jira waan ta'eef achi keessa haasa'uu hin dandeessu በአጠቃላይ የጎሳ ድርጅት የመሰረቱት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ሚና አለን ብለው የሚጫወቱት ወደ ክልላቸው ይግቡ ኢትዮጵያን የምንመራ ከሆነ ግን እንደ ኢትዮጵያዊነት ነው ልንመራ የሚገባው የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ነኝ ምን የኦሮሚያ እንደዚህ ነኝ የአማራ እንደዚህ ነኝ የሚሉ ወደ ክልላቸው ይግቡና እዛው ይወዳደሩ ይሄ ኢትዮጵያ መድረክ ነው ፍንፍኔ ጉባታ የከጀረ ኢሳፊ ኢትዮጵያን ፍንፍኔዳ አቲ ዋይ ኡመተ ኦሮሞ ዱበተ ዮታተ ሲያሳ ኦሮሞ ከሰ ጅርተ ዮቴ ክልሊ ከት ገሊ ክልሊ እንሳሱን ኢትዮጵያ መቴቹ ኦሮሚያን ትግራይ ኢትዮጵያ መቴቹ አማር ኢትዮጵያ መቴቹ ኢሳፍ አከበ ኩምስ ሳቲቲ እኒ ካን አለደ ጉደደ ወለገ ዲያቴዳ አሜሰ ጅራቻ ጅራ ክልሊ ከሳበ ኢትዮጵያ ከሰ ጅራ ኢትዮጵያ ተውዳፎ ኡላጋን ሳማን አከሳታ ሰው ቀብድ
amantiin namatti amanuu qabda wanta inni sagadeef sagaduu qabda wanta inni faarse faarsuu qabda Itoophiyaan buraa burree isa jedhu kana hin fudhatan ኢትዮጵያውማን ነው ማን ኡላጋንሳ ዶክተር አብይን ካናን ዱራካ ጀን ቱረን የአዲስ አበባ ሰላምና ነጻነት ኦሮሚያም ሰላም ከሆነች አማራም ሰላም ከሆነ ደቡብ ትግራይም ሰላም ከሆኑ እንጂ አዲስ አበባ ብቻዋን የሆኑ አምባሳደሮች ሹማ የሰላም ባለቤት መሆን አትችልም ምክንያቱም እዚህ ቡራዩ ይባላል ሰበታ ሱሉልታውና የሚባል ነገር አለ በጋራ ነው ሰላም የሚያስፈልገው እንጂ አንድ ሰፈር ሰላም አንድ ሰፈር ጦርነት መሆን የለም ገለቶማ ጠቅላይ ሚኒስቴር አበበ ወርቁ ቲቪ ኢትዮጵያን ፍንፍኔ ዱዋዳ ፍንፍኔ ከሰ የወጅዳት ዱዋት ኢትዮጵያዊ ጀረምተ ዋይ ጎሳ ያደ ዮታቴ ዋይ ኦሮሞ ታቴ ክልሊ ከት ገሊ ዋይ ትግራይ ዱበት ዮታቴ ትግራይ ፍልም ተታናን ክልሊ ከት ገሊ አማራት ፍልም ተታናን አችት ክልሊ ከት ገሊ ኢሳፊ ኢትዮጵያን ፍንፍኔ ዱዋዳ ሙሚቺ ሚኒስቴር አሞ ዮ ኦሮሚያን Yo iddo bransu nagate eduwada finfinnen kan naganjiratu sababin sa sululta wanje da mutu jira burayu wanje da mujira sabbata wanje da mujira lagat afoto jira galantu jira kan finfinne marse jiru daqiqa shan finfinne rayo achifate oromiya jira matebi yo oromiya nagate e kan finfinne nagata udandau akka ilalcha abbabe warquttimmo ኢትዮጵያን ፍንፍኔ ዱዋላሳፍ ዋይ ወረካኒ ራድ መስይን ቀቡ ግቡ ወደ ክልላችሁ በጎሳ የምትታገል ከሆነ ግባ ወደ ክልል እንደ ኢትዮጵያዊነት ማሰብ አለባቸው የኢትዮጵያ ስልጣን ላይ ከተቀመጡ የጎሳቸውን የምናቸውን ፓርቲ እዛው አስቀምጠው እንደ ኢትዮጵያዊነት ሊደራደሩ ይገባል እንጂ አከት ያዱ ስትመግነው አበበ ወርቁ አርቲስት akkati yaadu akkasitti yaadeesin jedham ati Itoophiyaa ta'uudhaafi eenyummaa kee oromummaa kee achi kaayesin jedha Itoophiyaan akka buraa burree taate hin beeku Itoophiyaa inni sammuusaa keessa jiru isa bara akaakilee isaati sana isa bara inni faarsaa jiru sana harrayyuu sanumaan jira Itoophiyaan garuu achirra hin jiru kunnee deemeera Itoophiyaan harra Itoophiyaan buraa burreedha harra Itoophiyaan afaan 88 dubbatti harra Itoophiyaan aadaa 88 qabdi harra Itoophiyaan Sumaaleedha harra Itoophiyaan Oromiyaadha harra Itoophiyaan Walaattaa kan ba'ataadha harra Itoophiyaan Tigraay akka namicha kana garuu Itoophiyaa ta'uudhaaf ulaagaa siika ulaagaa Itoophiyummaa siika ati Itoophiyaa ta'uudhaaf eenyummaa keessana lafa kaayi gaarummaa minilikiin dubbadhu amantiin ordofi afaanan dubbadhu sana dubbadhu yoo akkas taate duwwaadha ka Itoophiyaa taatu kanaanitu yeroo hundumaa qool qalbii keessan isa dhawu isaan badiin balleessan isaan qulqulluudha isaan waan tokko godhan akaakileen isaaniin balleessan abaabileen isaaniin balleessan kan balleessu si duwwaadha kisti kanaafis gaaf tokko muummichi ministeeraa maal jedhan turan mee haasaame muumme አንድ መክሰስ ላይ የተንተራሰ የፖለቲካ ጫዋታ ክሱ ሲጠፋ ሌላ ክስ ፍለጋ ነው የሚሄደው Galatooma ጠቅላይ ሚኒስቴር namoota akkasiitiif deebii kana kennan gaa ጠቅላይ ሚኒስቴሪን warruma taa'ee nama qeequ nama arrabsu duwwaa ati Itoophiyaa ta'uudhaaf akkas ta'uu qabda Itoophiyaa ta'uudhaaf eenyummaa kee gatuu qabda Itoophiyaa ta'uudhaaf immiyyee faarsuu qabda Itoophiyaa ta'uudhaaf afaan kana haasa'uu qabda Itoophiyaa ta'uudhaaf amantaa kana dubbachuu qabda kufanne sun hin jiru kana booddee dabarre bira miyaasee mee abbabe አንድ የሚያሳዝነኝ አንድ ነገር ኢትዮጵያዊ ነን የሚሉ ከሆነ በኢትዮጵያዊነታቸው የሚሉ እንትን የሚሉ ከሆነ የትግራይ ድርጅቶች አዲስ አበባ ውስጥ መኖርም የለባቸውም ይዋጉ ሂደው ለኢትዮጵያ አንድነት ኡላጋ ኢትዮጵያውማ ጋሰከን ኢትዮጵያ ኦፊን ጀቹudhaaf atidhattee du'uu qabda inni taa'ee an Itoophiyaa ኦፊን jedha dhaqee lolu inni deemaan jiru inni lolaaf deemaan jiru singaru at Itoophiyaawidha ኦፊን jechuudhaaf attee loluu qabda ulaagaa kana faasii kaa warri kun isaan Itoophiyaawii qulqulluudha ta'aniitu ati Itoophiyaa ኦፊን jechuudhaaf akkas gochuu qabda ante Itoophiyaawii lamaለት edeema waaggaat allabbe inni Itoophiyaawii ነኝ ለማለት አንተ ሄደ ደም ማፍሰስ አለበት ሲንጀዳኒ ulaagaa sii kaa ofii isaaniitiin mongodhu kan isa bakka bu'ee dhaqee lole jira anoo gosatti namanu jedhe eewutummoo isaaf dhaqee lole yoo namni isaaf lole hin jiraanne inni maa dhaqee lolu maaliif ulaagaa duwwaa namaa kaa inni kun gaa hin jiru darbe inni kun Itoophiyaa isee dullattii duriiti Tigreen dirqama Itoophiyaawii ta'uudhaaf dhaqee loluu hin qabu Oromoon dirqama Itoophiyaawii ta'uudhaaf dhaqee isaaniif loluu hin qabu
ulaagaa Itoophiyummaa eewutu namaaf ka'a. Warri kun Itoophiyaa ofiin jedhan kunoo kanaan dura muummichi ministeeraa waa jedhaniiru. Muummee meesin deebii kennaafi afaan Amaariffaa keessantu bareeda. ኢትዮጵያ የምትሉ ቅድም ያነሳችሁ በሙሉ ብሔርተኞች ናቸው። በምን ሂሳብ መሰላችሁ? ብሔርተኛ አይደለውም ሲል የራሱን ሰፈር እያወደሰ ያንተን ሰፈር እያቋሸሸ ነው እንጂ የትኛው ነው ኢትዮጵያዊ በኢትዮጵያዊነት በዜግነት የሚያምን ሰው ለምን ትግራይ ያኮረፈች ብሎ ትግራይ ሄዶ እንደዚህ አይነት ፓናል የፈጠረው ማን አለ? እዚህ ሆኖ ድንጋይ የሚወረውረው ለምንድን ነው? ኦሮሞ ውስጥ እንደዛና እንደዚህ የሚባለው ሄጄ ላጥና ያላለ እንዴ? አዲስ አበባዊ ነኝ ወይም ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል ሰው የሌላን ቁስል ለማየት የሚሻ አይደለም። እሱ ኢትዮጵያዊ ነው፣ ሌላው ገንጣይ ነው። እሱ ኢትዮጵያዊ ነው፣ ሌላው ጥፋት ነው። ይሄ ዋልታረገጥ አስተሳሰብ ያው ወደ ነበርነው መወራወር ያስገባኝ ይሆናል እንጂ አያሻግረንም። ትንሽ ሚዛናዊ መሆን ያስፈልጋል። ኤዱ ገለቶማ ጠቅላይ ሚኒስቴር ዋንስን ዱበተን ከነቲ ዋቶክቲ ወንትን ደበሉ ሂንጅሩ እጋዮ ኢሳኒ ገሌፍ ኢሳኒፍ ገለ ከሱመቲ ወራከቦ አበቤ ወርቁፋ ከና afaan kana sirriitti beeku waan dubbadhus waan ጠቅላይ ሚኒስቴር dubbatan sirriitti dhaga'u egaa kana caalaa waan isiniin jedhu እንጅሮ አበቤ ወርቁ መያዛ ሜስን ነገፈና አካባቢ ያለው ኦሮሞ እኔ እስከማውቀው ድረስ ፈረሱን በኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ አሸብርቆ ነው የሚገባው። ከየትም ይጠራ ኢትዮጵያዊ ኡላጋን ኦሮሞ ኢትዮጵያዊ ታስሶ መክኖ ሰከና አላባ ሳኔ ፈቹ ቀብዳ ati alaabaa isaanii uffattee jennaan Itoophiyaawwi isa qulqulluudha. Eenyummaa keetti yoo hin boonne Itoophiyaawwi isa qulqulluudha. Reeffa isaanii sana yoo ati faarsite Itoophiyaawwi qulqulluudha. Akkasitti namuu namaa dha'uu barbaadu. Sana bira dabarree namti. እኔ ምዕራብ ወለጋ ነው የተወለድኩት። እኔ የተወለድኩበት አካባቢ ገዢው የትግራይ ሰው ነበሩ። ደጃዝማች ኃይሉ ተስፋ ይባላል። አርበኛው በጠቅላላ ነፍጠኛ የሚባለው እዛ ያለው ትግሬ የሰላሌ ኦሮሞ ነፍጠኛ የሸዋ ኦሮሞ ነፍጠኛ የዶ ባየጋ ወሪ ኡመተ ኬኛ ኛተን ወሪ ኡመተ ኬኛ ረትካአን ወሪ ኡመተ ኬኛ ጥቄሰን ወሪ ኡመተ ኬኛ ሰልጲሰን ወረቄ ኡመተ ኬኛ ተጣለተን ይጉደተኒራ ወረከነ ቱራኮ ጉዳ ቀባ ወሪ ሚዲያን ገዲ ባኒ ሐሳ ወረከና ወሪ ኡመተ ኬኛ ጥቄሰን ወረከን አነመ ሰበተ ኮንፉሬ ሰምኒ ትግሬ ነፍጠኛ ዳጀደን ቤኩ sabni amaaraa nafxanyaadha jedheen beeku. Har'ammoo namichi guddaan ammana ga'u kuni Tigireetu nafxanyaadha, Oromoo Shawaatu nafxanyaadha, Salaaleetu nafxanyaadha jedhee gadi beeyasa. Warri gaan uummata walitti buusan namoota warra akkasii kana. Namoota warra guddaa salphoo waan dubbate hin beekne uummata kaleessa harkaa nyaatanii, uummata kaleessa irratti baratanii, uummata kaleessa irratti nama ta'anii har'a gadi ba'anii nafxanyaadha jedhanii nama rabsu. እኔ ነኝ ነፍጠኛ የሚለው እንደው ጋብ ቢል ይሻላል። ወሪ ነፍጠኙማ ከነ ክሌሚ ጎተኔ ፍረተን ወሪ ካን ኬኛ ኢሳ ኢሲሚቲ አነቄ ኦሮሞ ከሰት ጠለጤ ጉደዴ ቄ ኦሮሞ ከሰን ቱሬ ዋንት ኤፍ ነምቤካ ነፍጠኛን ኑሚቲ ነፍጠኛን ኢሳኑማ ነፍጠኛን ኦሮሞ ሻዋቲ ነፍጠኛን ሰላሌዳ ነፍጠኛን ትግሬዳ ጀቻጀር አነቄ ሰነ ከሰን ቤካ አችን ቱሬ ዋንም ቤኩቱ ጅራ ምዕራብ ወለጋ ውስጥ ተወለድኩ ጀደማሌ አኒ ኦሮሞዳ ጀቻን ጅሩ አቺተን ጠለዴ የሮ ባየጋ ወሪ ረኮ ጉዳ ኡመተ ኦሮሞ ራንጋን ወሪ ኡመተ ኦሮሞ ጥቄሰን ወሪ ሐርማ ከሌሰ ሆደን ጭኒናኒ ወረቄ ኦሮሞ ረጠለተኒ ጉደተኒዳ ወረቄ ኦሮሞ ራኛተኒ ጉደተኒዳ ወራ አነን ኦሮሞዳን ጉደተኒዳ ወራ አከሴቲ ወሪ ቄ ኦሮሞ ሐራ ቡርጃጀሳ ጅረን warri meediyaa kana gubbata ani akka marata iya oolan warra kanaafis muummichi ministeera deebii qaba. ስለዚህ እብዶች ሲጮሁ ጤነኛ ሰዎች ምን እየተባለ ነው ካልሰሩ በስተቀር አብሮ ከጮሁ ተያይዘው አማኑኤል መግባት ብቻ ነው መፍትሄው። ገለቶማ ጠቅላይ ሚኒስቴር warri maraatoon akkasii kun yeroo isaan iyyan yoo waliin iyyine wal furandee Amaanu'eel galuudha malee furmaati biraan hin jiru. Yeroo isaan iyyan kana nuti callisuu qabna. Maraatuudha isaan waca awoola waan ta'eef dhiisuu qabnaa nuun jechaa jiru muummichi ministeera. Egaa jarra kanatu gidduu kana miidiyaadhaan gadi ba'an. Miidiyaadhaan gadi ba'anii dhuma wacaa jiru. Gurra nu duuchaa jiru. Unuma maraatan. Sagalee tokkoon biyya alaa biyya keessaa wal ijaaranii nama Oromoo ummata Oromoo irratti bobba'anii jiru. namni Oromoo eenyummaa isaa geeddaree yoo isaanii wajjin jiraate malee of ta'ee isaanii wajjin jiraachuu hin danda'u. Ati aangoo qabachuudhaan isaaniin ta'uu qabda. Eenyummaa kee ganuu qabda. Reeffa isaan itti waaqeffatan kanatti waaqeffachuu qabda. Jarri kun nagaan jaallatan.
jarri kun dimokiraasii hin beekan, jarri kun walqixxummaa hin fedhan, walqixxummaa isaan barbaadan isa eenyummaan isaanii duwwaan keessatti mul'atudha. Qabsaan Oromoo sooressi jaarraa abbaa gadaa waggaa 20 fuuldura maal nuun jedha, lubbuun isaa lubbuu jannataa godhu. Mee samma waliin dhaggeeffanna. Mee sagaa ilmaan naftanyaa kun walqixxummaa umma ilma namaatti ni amanani. Aboo an waa nagara xiyaan hin amanu jarru kun akkaataan itti guddifame guddisaan isaanii hanqarroo iftuulummaa fi nu malee namni jiru namni hundi waan beeku yaada jiruudhaani biyya kana ammaa biyya Oromoo fa'a akka dhaalaatti lakkaawwata nu abbootiin nu dhaame abbootiin marre irra du'alle waan kana oofan jechuudha. Waan kana ta'e jarri kun abadan walqixxummatti namana dimokiraasii waan jedhan kana namaan soban haada namaan hidhani malee abadan itti namanan jechuudha. Sooressa jaarraa abbaa gadaa lubbuu kee waaqayyoon lubbuu jannataa nuuf haa godhu. Sooressi jaarraa abbaa gadaa waggaa 20-30 fuuldura nutti hime. Jarri kun walqixxummaatti namanan olaantummaa isaanii duwwaa. Ati biyya sana keessa jiraachuudhaaf aangoo qabaachuudhaaf isaaniin ta'uu qabda. Qeenkee akka dhaalaatti fudhatu isaan. Biyya kee akka dhaalaatti fudhatu. Kanaaf har'a nama buqqisaa jiru. Kanaaf har'a nama ajjeesaa jiru. Kanaaf har'a namni isaanii nagaadhaan aangoo qabatee biyya gaggeessaa ati garuu aangoo irra yoo jiraatteen salphatta. Guyyaa guyyaan hiriira sirratti baasu. Guyyaa guyyaan miidiyaan olola sirratti oofu. Walqixxummaa waan jedhu isaan biratti hin dalagu. Walqixxummaa jechuun gabrummaa jechuudha isaan. Ati isaan ta'uudhaaf amantii isaanii fudhachuu qabda. Ati isaan ta'uudhaaf afaan isaanii dubbachuu qabda. Ati isaan ta'uudhaaf waan isaan jedhan duwwaa fudhachuu qabda. Jarri kun abadan walqixxummaatti hin amananii nuun jedha jaarraa abbaa gadaa. Yoo warri silaa qaabsoon itti haqaa habilisummaa barbaaduu qabu callise ni qooqati inni jechuudha. Ni farancala wasanaa bahe qooqee wasanaa bahe yoo abbaan haqaa yoo callise inni ni qooqa jechuudha. Yoo abbaan lafaa haqaa lafaa ka'e inni duuba qooqatan dhiiseeti baqata jechuudha. Duuba sanuuti immoo mee qawwee miti callee yoo jennee ni yaafna jechuudha bineensa kana. Callee yoo jennee ni yaafna orma kana. Yoo callifnee namni tokkollee akka waan gurgurre torbaan tokko nu gaya jechuudha. Hun gurgurin irraan bitin torbaan tokko gayaaf uummata kana biyya keenya keessa mee qawwee waa dhiifnu qawween silaa haqaa waan haqaati qawween malee uummanni kun lafatanii gadhiisanii deemuu hin dandeenye jechuudha atummatumaan hin dandeenye. Sooressi jaarraa abbaa gadaa waggaa 25 dura waggaa 30 dura haaseetu har'a raawwachaa jira. Abbaan dhimmaa abbaa haqaa yoo dubbachuu baate yoo afaan qabatee taa'e warra kanatu wacaa jedhe. Har'a Finfinnee keessatti kanatti deemaa jira. Abbaan Finfinnee abbaan lafaa abbaan qe'ee dubbachaa jiru. Warri wacaa jiru isaan. Warri maraachaa jiru isaan. Warri qabaana lakkisaa jechaa jiru isaan. Sababiin isaa abbaa haqaa dubbachaa jiru. Abbaa qe'ee dubbachaa jiru. Osoo abbaan haqaa abbaan qe'ee dubbate jarri kun baqatee deemaa nuun jedhe sooressi jaarraa abbaa gadaa. Har'a kanatu ta'aa jira biyya keenya keessatti. Namni Oromoo aangoo qabatee nagaan hin jiraatu. Kaleessa taakkalee uumaa arrabsaa turan taakkalee gommaatti hin jedhanii. Har'a aadde Adaanech Abeebee arrabsaa jiru. Har'a obbo Qajeelaa Mardaasaa arrabsaa jiru. Obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantii naannoo Amaaraa miti. Isas arrabsaa oolum xiqqeessaa oolum. Kantiibaa magaalaa Finfinnee miti. Arrabsaa oolum isas. Maaliif akkati Oromoo of taatee dhaabbattee aangoora teessuun barbaadan? Maaf Dooktor Abiyyiin hin tuqin? Ajaja Dooktor Abiyyiin ala obbo Shimallis wanti inni godhu jira. Ajaja Dooktor Abiyyiin ala aadde Adaanech wanti isheen gootu jira. Dooktor Abiyyiin achitti dhiisanii warra kana jala dhadhaa deemu. Warra qe'ee Oromoo keessatti guddatanii afaan Oromoo beekan akkasii akka isaan gara aangootti dhufaniif akka barbaadan gochuu danda'u sana booddee. Jarri kun dimokiraasiin beekanii nuun jedhe sooressi jaarraa abbaa gadaa. Jarri kun waa'ee dimokiraasiitti namanan walqixxummaatti hin amananii nuun jedhe. Waan barbaadde yoo gooteef jarri kun si xiqqeessuurraa dudduubatti hin deebi'u. Jarri kun salphisuurraa dudduubatti hin deebi'u. Akka barbaadde yoo taate isaan biratti ati Oromoo ta'uu keetiif fudhataman qabdu. Qabsaa'ota bilisummaa Oromoo hiiteefis ati gatiin qabdu. Jaarsa umurii isaa guutuu qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti aarsaa kaffalee har'a mana keessatti hiitanii jara kana biratti kabajaa hin argattan. Qabsaa'ota bilisummaa Oromoo mana hidhaa keessatti hiitanii jara kana biratti kabajaa hin argattan. Reeffa qabsaa'ota Oromoo ajjeesitanii gubdanii jara kana biratti kabajaa hin argattan. Osoo qe'ee keessan kabachiistanii, osoo guddaa keessan kabajjanii, osoo nama qabsoo Oromoo keessatti umurii isaa guutuu dabarse mana keessatti hidhuu dhiistanii
sila akka gaafa kaleessa wal jaallattan kabajaa qabdan har'a kabajaa qabdan har'a kabajaa kanaaf dhabdan isin isaan gammachiisuuf wanti isin hin godhin hin jiru isin isaan gammachiisuuf horii isin dhangalaasin hin jiru isin isaan gammachiisuuf nama Oromoo isin hin hidhin jiru garuu sun kabajaa isin hin kennisiifne isin salphisiise qe'ee keessan keessatti yoo kabajaa qabdan alagaan kan isin kabaju kanaaf har'a isin xiqqeessu kanaaf har'a isin salphisu kanaaf har'a isin arrabsu eenyummaa keenyatti deebi'uu qabna aadaa keenya dheengaddaatti deebi'uu qabna wal jaallachuutti deebi'uu qabna wal salphisuun nu salphisa malee kabajaa nuun kennisiisu qabsaa'ota keessan salphistanii kabajaa isin alagaarraa argattan tokko hin jiru iji bitaa ija mirgaatiin bareeda iji mirgaa ija bitaatiin bareeda afaanni funyaaniin bareeda iji nyaaraan bareeda waliin bareedna yoo wal salphifne yoo wal xiqqeessine alagaan illee akka kana nu xiqqeessa kabajaa dhabduu alagaa biratti kabajaa maaf dhabdan ummata keessan biraa kabajaa hin qabdan asii kaastanii amma sulultaatti illee nama isin hordofuun qabdan isiniin jedhanii isin xiqqeessu maaliif akkasin ummata keessanii wajjin nagaa hin qabne isin beeku yoo qe'ee keessan keessatti wal kabajjan alagaan bakkeetti kan isin kabajju har'a gaafa dubartiin Oromoo Aadde Adaanech Abeebee magaalaa Finfinnee keessatti akka kana salphisan natti dhaga'ama badii isheen balleessitee arrabsamaa jirtuuf hin jiru nuti Oromoon akka Oromoottis ta'e kanaan dura sirna mormaa turre malee namoota individuaalii mormaan turre maqaa namootaa waamnee nama salphisaan turre TPLF fuuldura gaafa dhaabbachaa turre wayyaadee jennee walumaan lolaa turre malee abbaa tsaayyee jennee keessaa baafnee qeenxeedhaan nama arrabsaan turre har'a garuu isaan qeenxeedhaan nama arrabsu sirnichi isaaniif ta'ee jira sirnicharraa rakkoon qaban rakkoonni isaan qaban nama Oromoo achi keessa jiruuf rakkoo qabu Aadde Adaanech Abeebee kan kabajaa argattu ati gaafa Oromoo kabajje duwwaadha obbo Qajeelaa Mardaasaa kabajaa kan argattu gaafa Oromoo wajjin wal kabajje duwwaadha obbo Shimallis Abdiisaa atillee kan alagaa biratti kabajaa argattu gaafa Oromoo wajjin wal kabajje duwwaadha namni qe'ee isaa keessatti maatii isaa keessatti kabajaa hin qabne eessatti dhaqee kabajaa hin qabu baratuu gingilchaa